Tolega mul'ata iddoo waa'ee waan gurguddaa torbaa irratti mul'ata qabaachuutu nurra jira inneerraa. Inni jalqabaaf tokkoffaanii jireenya hafuura keenyaati inneerraa. Isaan kun baay'ee barbaachisoodha. Waa'ee dhaabbata amantii miti wantan isinitti maayiru. Waa'ee waan siif uumaa gidduu jiru. Kun immoo dhimma dhuunfaa keetiiti jechuudha. Dhimma dhuunfaa keetiiti. Dhimma har'aa kee irratti gahee guddaa taphatudha. Dhimma borii kee irrattis gahee guddaa taphatudha. Dhimma jireenya bara baraa keetii wajjin waan wal ilaaledha jechuudha kun. Jireenya isa biyya lafaa kanarratti jireenya guddaa jedhamu jiraannee jireenya isa hafuuraa addunyaa isa bara baraa sana keessatti garuu yoo isa guddaadha jedhamu hin jiraannu ta'e waa'ee nuun baasu. Kanaaf namni waan sadii qabateera. Eenyummaa hafuuraa, eenyummaa sammuuf, eenyummaa foonii. Eenyummaan keenya inni foonii duwwaan biyya lafaa kanarratti guddaa ta'e mul'ate. Eenyummaan keenya sammuuf, eenyummaan keenya hafuuraa gadi bu'aa ta'uun irra hin jiru. Eenyummaan keenya hafuuraa immoo cimaayyuu akka ta'e hundumaa caaluyyuu immoo cimaa akka ta'e isinii kaasuu yaaleera. Uumaa keessaa dhufee kanaafuu uumaa keessatti deebi'aa jechuudha. Uumaa bira dhannee bara baraan immoo jiraachuun wanti jedhamu jira waan ta'eef jireenya hafuura keenyaa baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Yoo danda'ame isa kan foon keenyaa caalaayyuu barbaachisaadha. Inni nuyi asitti addummaa keenyaan biyya lafaa kanarratti tajaajillus gatiinsaa asitti utuu hin taane gatiinsaa addunyaa hafuuraa keessatti iyyuu kaffalama. Kanaaf addunyaan hafuuraa waan namni dhaqee keessa bara baraan jiraatudha waan ta'eef namni hundumtuu dhimmee ilaaluutu irra jira jechuudha isa kana. Xinneessinee ilaaluun xinneessinee yaaduun nurra hin jiru. Kan namoota tokko duwwaa goone ilaaluun nurra hin jiru. Kan paastorotaa, kan qeesotaa, kan sheekotaa, kan maalii goone ilaaluun nurra hin jiru. Waa'ee amantiidhaa yeroo yaannu yookaan waa'ee uumaadhaa yeroo yaannu. Dhimma hunduma keenyaati. Dhimma kooti. Dhimma keeti. Dhimma keeti. Baay'ee barbaachisaadha jireenya keenyaaf. Amma kitaaba qulqulluu keessaa maal jedha iddoon tokko namni biyya lafaa kana guutummaa buufatee lubbuu isaatti yoo hir'ate maal waa'ee baasaaf jedha. Kana jechuun jireenya keenya isa har'aa irratti wanta guddaadha jedhamu sana qabaannee isa jiraannee yoommoo isa addunyaa biraa keessaa yoo dhabne addunyaa hafuuraa keessaa yoo dhabne gatii nuun qabachuudha baay'ee xinnoodha. Inni lafa kanarraa isa addunyaa biraa sanaa wajjiniin yeroo madaalamu baay'ee xinnoodha. Addunyaa guutuu namni buufate hin jiru ammaatti addunyaa guutuu kana utuu buufanne iyyuu hammas addunyaa hafuuraa sana nuun ga'u. Hammas addunyaa hafuuraa sana nuun ga'u. Kanaafuu baay'ee siiriyeesii ta'uutu nurra jira jechuudha waa'ee addunyaa hafuuraa keenya. Waa'ee sadhannee bara baraan uumaa keenyaa wajjiniin jiraannu uumaatti fakkeeffamneetu hojjetamne waan taaneef uumanne waan taaneef isa nu fakkaatu isa fakkaannu sanaa wajjin dhannee bara baraan isa duukaa jiraachuudhaa fi jireenyi hafuura keenyaa maal ta'utu irra jira? Dammaquutu ka'uutu irra jira. Rafee jira. Du'ee jira yoo ta'e ka'uutu irra jira. Akkamittiin du'uusaaf jiraachuusaa beekaa? Uumaadhaa wajjiniin walitti dhufeenya hin qabu yoon ta'e du'aadhaa jechuudha hafuurri koo. Akkamittiin jiraachuusaa baraa? Uumaadhaa wajjin walitti dhufeenya qaba yoon ta'e ani isatti naasaa inni natti haasaa yoo ta'e anaaf isa gidduu homtuun jiru yoo ta'e akka abbaa kootti yaadaa innis akka mucaasaatti na simateera jedheen yaada yoon ta'e jireenya hafuura kanaaf kan barbaachisu nyaati jira kan uumaan akka namoonni nyaataniif qopheesse innis kitaabota qulqullaa'oo warra jedhamanii kitaabota sana nyaachaa jirra dubbisaa jirra itti jiraataa irra yoo ta'e inni jireenya keenya keessa akka inni jiraatuuf heeyyamneerraaf yoo ta'e karaasaa dhugaasaa balbalasaa barreera yoo ta'e baay'ee barbaachisoodha kun. Karaa hin beeknu taanaan lafa dhaquu hin dandeenyu. Balbalasaa hin beeknu taanaan mana isaa beekna ta'ee balbalasaa hin beeknu taanaan eessaan ol galuu dandeenya. Dhugaa waa'ee sanaa dhugaa waa'ee uumaadhaa hin beeknu taanaan baay'ee rakkanna jechuudha.
Kanaafuu karaa isaa barree, dhugaa isaa barree, balbala isaa barree akkamittiin akka hojjetu amma mootummaan Itoophiyaa akkamitti akka hojjetu beekna because constitution qabna waan ta'eef. Mootummaan Ameerikaa akka inni hojjetu beekna. Biyyuma keessa jiraannee hin beekne iyyuu constitution isaanii fuunee dubbifne biyyi sun akkamittiin akka hojjetu sistemiin isaanii akkamittiin gaavarnii akka isaan godhan hundumaa baruu dandeenya jechuudha. Maalni isaan dimokiraatiidha moo maal beekuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu mootummaan isa lafa kanaayyuu beekamuun erga danda'ameeti. Kun immoo mootummaa guddaa, mootummaa uumaa, mootummaa isa yuunivarsiitii kana guutummaa uumeedha waan ta'eef mootummaan kun immoo mootummaa namnis hin finne, namnis balleessuu hin dandeenye, mootummaa ture, mootummaa jiru, mootummaa darbee bara baraan jiraatu, mootummaa hin sochoone waan ta'eef waa'ee mootummaa kanaa barree mootummaan kunis akkamittiin akka inni hojjetu beekne lammii mootummaa kanaa yookaan sitiizenii mootummaa kanaa taane mootii mootummaa kanaaf immoo bullee fi waaqessineeni sagannee fi jaallanneeni wajjiniin yoo jiran akka nu simatetti simanneeni akka nu jaallatetti jaallanneeni ankan saati jennee isa jala bullee inni immoo nu keessaan dhufee biyya lafaa kanarratti akka nu hojjetu yoo goone jireenya fuula keenyaa jiraataadha jechuudha yeroo sana. Jireenya fuula keenyaa jiraataadha jechuun immoo abdii jireenya bara baraa qabna jechuudha. Baay'ee dinqii dhagaa kun. Mootummaa uumaa sana keessaas maal qabna jechuudha? Aksesii qabna jechuudha. At the same time mootummaa kana keessa jiraachaa mootummaa sana keessa jiraachuu hin dandeenya jechuudha. Hin dandeenya jechuudha. Kanaaf kun baay'ee barbaachisaadha firoota ko. Amma mootii Israa'el isa sadaffaa maqaan isaa Salamoon kan jedhamu namni kuni baay'ee nama sooressa baay'ee. Amma ammaatti namni dhuunfaatti $1 trillion namni qabaate hin jiru. Kampanii trillion geetu jira malee dhuunfaatti namni trillion keessa galee hin jiru. Namichi inni tokkoffaa yeroo kana waraabaa jiru Elon Musk 200 billion keessa kan inni taphataa jiru net worth isaa namni trillion qabatee hin jiru. Addunyaa kanarra hamma ammaatti. Namicha tokko maqaan isaa Salamoon jedhamu mootii Israa'el isa sadaffaa duwwaatu $1 trillion qaba ture. Qabeenyaan isaa $1 yoo shallagame jechuudha. Vaaliyuun $1 gaafa gadi bu'aa deemu kan isaa mool dabalaa deemaa jechuudha. Kan isaa warqeedhaan waan ta'eef. So namni badhaadhaadha jedhame kun namni immoo mootota biyya lafaarra jiran hundumaa wajjiniin bara sana firummaa uume gara dubartoota 1,000 fuudhe namni kuni 300 saajitootuma isaati hojjetoota isaati 700 garuu intaloota moototaati kan inni fuudhe. Kana jechuun mootii biyya lafaarra jiru 700 fi abbiyyuu isaati jechuudha mootiin biyya lafaarra jiru 700. Kana jechuudha firummaan sun hammam jabaa akka ta'e yaada jechuudha. Namni kuni hamma kana beekamtii qaba. Fira moototaa hamma kana qaba. Fira moototaa hamma kana qaba. Qabeenyaa isaa lakkoofsa qabu. Biyya baay'eetu gibira kaffalaaf biyyoonni ollaa naannoo isaa jiran. Bara isaa keessatti sagaleen meeshaa waraanaa hin dhaga'amne. Nagaa guddaatu ture. Inni maal irratti bobba'ee ijaarsa irratti bobba'ee baay'ee nama ogummaan guutuu, baay'ee nama beekumsaan guutuu, baay'ee nama hubannaadhaan guutuu ture namni kun. Baay'ee nama hubannaan guutuu ture. Namni kun maal jedhaa? Wanti aduu jalaa hundumtuu akkasumaanii macaafota salaqaa dubbisaa macaafa beekumsaati. Wanti aduu jalaa hundumtuu akkasumaaniidha. Waa'een baasanis jedha. Wanti maalii jalaa? Wanti aduu jalaa hundumtuu akkasumaaniidha. Iji argeen quufuu gurris dhageen guutuudha. Iji koo waan barbaade kan arguufan eeyyamee fi gurri koo waan barbaade kan dhaga'uufin eeyyamee fi waan gochuu barbaade hunduma isaan godhee gatiin qabu. Waan hundumaan argee, waan hundumaan dhandhamee, waan hundumaan ilaalee bu'aa hin buusu. Aduu gajjallaatti waan gaarii tokko iyyuu hin agarreani. Isuma kaleessa dhufeetu ammas deebi'ee ta'a. Repeatii of godhaa, deebisee of fidaa, wanti haaraani aduu jalaa hin jiru. Wanta aduu jalaa hundumtuu waa'een baasuu jedheetu namni beekaan, namni ogeessi, namni dureessi
biyya lafaarratti tokkoffaa ta'e still now still today tokkoffaa biyya lafaarraa ta'ee kan jiru qabeenyaadhaan ogummaadhaan beekumsaanii nama kanatu wanti aduu jalaa hundumtuu waa'een baasu jedheetu kitaaba isaarra kaa'e. Kanaafuu waan aduu gararraati jechuudha wanti nuyi barbaaduun nurra jiru. Inni nu biyya lafaa kanarratti hojjennus rakasa miti isiniin jedheera vaaliyuu guddaa qabaa. Kan isa caalu garuu kan isa hafuuraati. Kan isa caalu garuu kan isa maaliiti? Kan isa hafuuraati. Kanaafuu maal ta'u nurra jira? Baay'ee siiriyeesii ta'utu nurra jira. Wanta waa'ee wanti aduu jalaa waa'een baasu erga ta'eeti waan aduu gararraa. Waan aduu gararraa. Miliyoona 93 maayilii miliyoona 93 nurraa fagaatteerti aduun jenneerraa. Maayilii miliyoona 93 ol waan jiru. Ol waan jiru. Maa jechuudha kana jechuun namichichi maal jechuu barbaade? Uumaa jechuu isaati. Wanta aduu gararraa, wanti yuunivarsii kana gararraa, wanti uumama gararraa uumaa qofa. Uumaa qofa. Pozishiniidhaan taanaanii yuunivarsii gararraa kan jiru iyyuu nama gararraa kan jiru garuu uumaadha. Kanaafuu wantoota nu gajjallaatti harkifamootu hin taane wanti atiraaktii nu godhuun irra jiru waan nu gararraati. Wanti nama gararraa uumaa qofa. Yuunivarsiin kun nama gajjallaa namaaf uumame siif uumame. Horiin si gararraa miti. Fayyaan si gararraa miti. Nagaan si gararraa miti. Gammachuun si gararraa miti. Rakkinni addunyaa kanarraa si gararraa miti waan namni hiikuu hin dandeenye miti. Wantoonni hundumtuu maal gajjallaadha? Nama gajjallaadha. Si gajjallaadha. Wanti hundumtuu ana gajjallaadha. Wanti hundumtuu maanni na gajjallaadha. Wanti hundumtuu maanni si gajjallaadha. Maal duwwaa si gararraadha? Uumaa qofatu si gararraadha. Uumaa qofatu si gararraadha. Yuunivarsiitii kana keessatti yoo of ilaale namni xinnoodha. Bineensuma keessaa kan nama caalu waan baay'eetu jira. Isinii galee kan ispiidiidhaan kan caalu jira, humnaan kan caalu jira, wayitiidhaan kan caalu jira, hojjaadhaan kan caalu jira. Maal barbaadan fudhadhaa. Garuu nami xinnoo fakkaattu kuni lafa kana iyyuu akka bittutti, pilaaneetota hundumaayyuu akka bittutti, yuunivarsiitii kana iyyuu akka bittutti hojjetame jechuudha. Eeyoota akka godhee uumaa. Waa'ee wayitii guddaaf wayitii xinnoo qabaachuu jechuun miti wanti isaa. Waa'ee aabooti. Aaboo sana yoo kenne uumaa. Ee wajjin dhaabatee yuunivarsiitii kanarratti hojjeta uumaan nama duukaa. Nama duukaa. Kanaafati wanta si gajjallaatti harkifamuu dhiistee, waan si gajjallaatiin of waamuu dhiiftee, waan si gajjallaatiin of safaruu, of madaaluu dhiiftee, waan si gararraa jiru ilaaluu, waan si gararraa jiru barbaaduutu sirra jira. Inni maa inni uumaadha. Kanaafuu mootichi Solomoon wanta aduu jalaa waa'een baasuuti. Wanta aduu jalaa barbaaduuttan yeroo koo fixee wanti na gammachiise hin jiru. Durba biyya 700 fuudhee, durba mootota 700 fuudhee, amala dubartii 1000 beekaa, biyya hundumaan beekaa, risoorsiin hundumtu harka koo keessaraa. Wanti mana koo keessa hundumtuu warqeedhaan hojjetame, xarapheezaan irra taa'u, lafinni irra hojjetu, teessoon isaa suni, balballi mana isaatii, siree ciisicha isaatii, qodaan ittiin dhugu, wanti inni irratti nyaatu hundumtuu warqee irraa hojjetamanii isaan kun hundumtuu gammachuu kee guutuun godhani. Gammachuun kee kan inni keessaa burquumaa keessaati. Nagaan kee kan inni keessaa burquumaa keessaati. Fayyaan kee kan inni keessaa burquumaa keessaati. Boqonnaan kee kan inni keessaa burquumaa keessaati. Umurii dheeraan kan inni keessaa dhufu uumaa keessaati. Badhaadhummaan kan inni keessaa dhufu uumaa keessaati. Hojiin wal namaa qixxaachuun kan inni biraa dhufu uumaa biraati. Kennaan gaariin kennaan guutuun eessaa dhufa? Uumaa biraa dhufa jechuudha. Kanaafuu maal gochuu sirra jiraati? Uumaadhaa wajjiniin walitti dhufeenya jabaa qabaachuutu sirra jira. Walitti dhufeenya jabaa qabaachuutu sirra jira. Isa kanaaf immoo mana kee keessatti practice gochuu dandeessa. Biiroo kee keessatti kophaa kee to'adha manaa keetti nimini to'abbaa manaa keetti nimini kophaa kee practice gochuu dandeessa.
wanti seeraa, wanti aadaa akka godhii tokkoffaa lammaffaa sadaffaa arfaffaa wanti jedhamu hin jiru. Dhiiree ilaa akkasuma godhe na duukaa. Iddooma jirtu jiraadhuuti. Ija kee juluunfadhu. Yaada sammuu kee keessa naanna'aa jiru biraa fuuti gargar. Relax godhu. Isa booddee biyya ifi keessa guute wayii keessatti of ilaali. Ifa guddaasaa iddoo dukkanni hin jirre. Achi keessatti sagalee akka bishaanii dhangala'u. Mucaa koo baga nagaan dhufte. Eeyyee anatu si uume. Ati kan kooti. Mana keeti iddoon kun dhufuu keetti gammadeera. Anaa wajjiniin jireenya qabda. Bara kee hundumaa si geggeessuun barbaada. Harka kee qabeen si geggeessa. Humnan sii ta'a. Hin kuftu karaarraa hin ceetu. Ani humna keetii, ani dandeettii keetii. Maqaa kootii jedheen daandii qajeelaarra si geggeessa. Garuu yeroo hundumaa garaa kee naaf bani. Qalbii kee naaf laali. Yeroo hundumaa gara koo ilaali. Ani uumaa keeti. Ani isa jiraataadha. Ati immoo mucaa kooti. Sodaatin, abdii si kutatin. Eenyummaa keessa dhugaa isanitti si uume si mul'isa. Isaanis biyya lafaa keessatti jijjiirama guddaa isaa himu. Ani immoo yeroo hundumaa si wajjiniin ta'a. Uumaan yeroo sitti dhaga'amu sagalee koo kana yaadadhu. Akka si wajjiniin jiru. Yeroo dadhabdu harka kee gara kootti ol kaasi. Gargaarsa na gaafadhu. Anis sin gargaara. Yeroo garatti gortu wallaaltu gara koo ilaali. Moo karaan si agarsiisa. Jireenya kee irratti na moosisi. Bara kee hundumaa naaf jiraadhu. Anis jireenya kee guutuu godha. Yeroo hundumaa dhufeen si barsiisa. Yeroo hundumaa dhufeen si geggeessa. Sin jaalladha. Jaalalli koo sirriitti sin sabba. Sagalee akkas jedhu sagalee uumaa kee akka ta'etti dhaggeeffadhu. Imaajen godhi isa nama dubbadhe kan hunduma isaa uumaatu itti dubbate. Garaa kee baniifati immoo laphee kee baniif. Just receive it. Simadhu. Humna isaatu na keessaan hojjeta kana booddee jedhii yaadi. Humna isaatu na keessaan hojjeta. Akka hidhii galateeffadhu. Galanni siif haa ta'u. Gara jireenya koo waan dhufteef. Waan na uumteef. Mammaatti waan na jiraachifteef. Waan na geggeessiteef. Ulfaadhu. Bara koo hundumaattis na wajjin ta'e na geggeessi. Akkaataa naa galutti natti dubbadhu, natti mul'adhu. Waan gochuun narra jiru natti himi.
garan itti adeemuun narra jiru na agarsiisi. Addummaa koo bareettiin biyya lafaa tuquun barbaada. Addummaa koo karaa naa galuun natti agarsiisi. Dinqiitti na uumteen si haa galatu. Barrinni kana booddee biyya lafaarra jiraadhu bara mul'ata raawwachuuti. Bara addunyaa kana tajaajiluuti. Lammaffaa yeroon koo waan waa'ee hin baafne itti hin badu. Ati ofii keetiin na fuuldura buuteettaa si haa galatu. Ameen. Kadhatuma salphaa akkasii kadhadhaa. Uumaa wajjiniin karaan ittiin wal argan akka kana. Yeroo meditationii keessa taatu mucaa qabda yoo ta'e, mucaa qabaanii mucaa koo yeroo hundumaan ofitti qabee dhungadha. Amma waggaan isaa 14 guuteera guddateera yoo ta'e akka mucaa xinnootti yaadeen dhungadhaanan ofitti qabee hammadhee yeroo bakkeedhaan dhufu ofitti qabee hammadhee dhungadhaan yeroo deemuudhaaf jedhu ofitti qabee hammadhee dhungadhee biraas akka baay'ee natti tola yeroon isaa hammadha. Akka kanatti yaadi uumaan kee abbaa keeti, ati immoo mucaa isaati. Ofitti si qabee kan si hammatuutti, kan kaasuu isaatti si baatuutti imagine. Eegumsi isaa yeroo hundumaa sitti naannee akka jirutti, dallaa sitti ijaaree akka jirutti eenyuyyuu isa penetrate godhee si bira ga'uu akka hin dandeenye yeroo hundumaa yaadi. Yeroo sana sodaa malee jiraata. Sodaa malee jiraata. Ergamoota isaa ergee naannoo kee buufachiisee yeroo hundumaa ergamootaan ajjabamtee akka baatuuf ergamootaan ajjabamtee akka galtutti yaadi. Ilma mootiiti ati, intala mootiiti ati. Kanaafuu situn argu malee ergamoonni si wajjin ba'anii si wajjin galu, si duukaa deemu. Maaltu si eega hamaa kanarraa yaadame? Takka balaa gurguddaan si quunnameen beeku, hafteen beektu, attamitti nafettee yaaddeen beektu. Isteersii marraa kootu gadi bu'anii kufanii caccabuun koo jira. Nama meeqatu shaaworii keessa galee koo kufee sammuusaa keessatti dhiigee namni du'u baay'eedha. Eegumsi uumaadhaa dinqiidha. Kanaaf mul'ata kee inni jalqabaa ta'uun irra jiru relationshippiin siif uumaa gidduu jiru baay'ee jabaa ta'utu irra jira. Jireenya fuula keetii lalisuutu irra jira. Jireenya fuula keetii lalisuutu, dagaaguutu, guddachuutu irra jira. Yeroodhaa gara yerootti guddataa adeemuutu irra jira. Akkamittiin mootummaa Waaqayyo hojjeta seenu beekuutu irra jira. Waan tokko sitti meen fixa, waan tokko yookaan waan lama. Tokko amanii waan hundumaa. Tokko mootummaan uumaa kuni amantiidhaan hojjeta. Akkamitti uumaa wajjin wal agartaa amantiidhaan. Amma sanammaa si wajjin meditate godhaa ture. An already isaa wajjin wal argeeran. Feeling sana qabaadheeran. Sagaleen dubbataa ture suni sagaleen naan jedhaa yeroo akka ta'e. Inni akka inni haakii na godhe. Sigalee addunyaa fuuraa sana keessatti jechuudha. Humni koo isa keessatti, nagaan koo, gammachuun koo, boqonnaan koo already maal ta'eera? Haara'eera. Kanaafuu amantiidhaan isa sana fudhadhe jechuudhaan. Amantiidhaan uumaadhaa wajjiniin wal agarta. Lammaffaa mul'ati kee kamiyyuu kan inni raawwachuu danda'u maaliini? Amantiidhaan. Amma ittuma si dhukkubaa yeroo waa'ee dhukkubaa yaaduu dhiiftee waa'ee fayyaa yaaddee an fayyaadhaa gaafa ittu maaliini? Amantiidhaan. Utuma kiisiin kee duwwaa yeroo an sooressa gaafa ittu maaliini? Amantiidhaan. Kanaaf amantiin baay'ee barbaachisaa. Subconscious mindiin keenya immoo amantiidha kan inni dhaga'u. Haasaan beekunni, kaleessan beekunni, borin beekunni, sigalee gaariin beekuu, gadheen beekuu, maal beeka amantii? Waan ati amante sanaa akka wanta inni ta'ee jiruuttitu rikoordi godha. Galmeessee kaawwata jechuudha. Kanaaf amantii exercise godhi. Waanuma hin danda'amne tokko akka ni danda'amu amani. Hin danda'amu wanti jedhamu language himtisaa hin jiraate. Wordiin isaa jechisaa hin jiraatin sirra. Jechi hin danda'amu jedhu. Wanti hin danda'amu jedhu. Amma koo namni filaayee gochuun hin danda'amu jedhamaa ture. Har'a garuu namni filaayee gochuu hin danda'amu hin danda'a. Sinii galee
gaarota gurguddaarraa faana kuma 40 ol fagaatee xiyyaarri maal godhaa jira balali'aa jira. Eewutu keessara namatu keessara eewu filaayii godhaa jira namatu filaayii godhaa jira. Filaayii godhuun garuu hin danda'ama jettanii yoo gaafattanii waggaa 200 dura hin danda'amu. Kanaafuu wanti hin danda'amne hin jiru. Hin danda'amu wanta jedhamu jechoota kee keessaa baasi. Hin danda'amuun jecha negatiivii. Danda'amuun ani hin beekuun jecha negatiivii. Ani hin qabuun jecha negatiivii. Jechoota negatiivii kana baasiitii yeroo hundumaa hin danda'ama. Amantii amma jasanaaf caayoo qabaattan gaara kanaan asii buqqa'ii galaana keessa gadi buufame yoo jettanii hin ta'aayedha. Kitaabni qulqullaa'an. Amantii amma jasanaaf caayin argamtu. Amantii amma jasanaaf caa geessutu maal godha? Gaara guddaasaa. Gaara kiiloomaan jiru jechuudha. Buqqa'ii asii galaana keessa yoo buufamettanii hin ta'a jechuudha. Maaliin? Amantiidhaan. Kanaafi yeroo mediteetii goonu amanuutu nurra jira. Amma ifa guddaasaa keessarra yeroon jedhu ifa guddaasa dalaallee ifa keessa hin jiran amanuutu nurra jira. Uumaa wajjin haasa'aa jira yeroon jedhu amannee eeyyee uumaadhaa wajjin haasa'aa jira. Kana ta'aa jira yeroo jennu ta'aa jira. Amma etuma daalaarri kun harka keenya keessa hin jiraatin jechuun miliyeeneriidha gaafa jennu miliyeenerii akka taane amanneeti jechuudha. Bexaam irgixanyaa honeen ማለት ነው. Dhibba irgixanyaa taane tokko lama jennee miliyoonii lakkaa'uu akka dandeenyu dhibba irgixanyaa taane harka keenya keessaa qabanneetu waan sana goonaa jechuudha. Baay'ee dinqiidha kun. Kanaaf jireenya afuuraa keessattis jireenya sakkam keessattuu maaltu barbaachisaa? Amantiin barbaachisaa. Mootummaan uumaa kun attamitti hojjeta? Uumaadhaa wajjiniin walitti dhufeenyi keenya attamitti hojjeta? Amantiidhaan. Amantii yeroo jedhu religious miti. Belief. Faith in God. Waaqayyotti amantii qabaachuu. Uumaatti amantii qabaachuu isa jedhudha malee waa'ee dhaabbata amantii miti. Amanuu akkuma bishaan kun qulqulluudha jennee akka dhunnu ni galee qulqulluudha jennee hin dhunne taanaan yoo dhunnes nu ajjeesaa yookaan immoo dhuguyyuu hin dandeenye. Barcumni kun na baatanii amaneen irra taa'e. Kanaafuu amantii malee namni jiraachuudhuma hin danda'u waan ta'eef maal gochuun nurra jira? Amantii keenya bustii godhuutu nurra jira. Kakaasuutu dammaqsuutu nurra jira. Inni immoo eessatti kakaa? As keessatti. Kitaabota qulqullaa dhaggeeffachuudhaan uumaa sagalee uumaadhaa dhaga'uudhaanitu amantiin nu keessatti uumama waan ta'eef amantii keenya kakaasuutu nurra jira. Egaa please ganama galgala uumaadhaa wajjin yeroo haasa'uu qabaadhaa. Yeroo kana uumaadhaa wajjin haasa'aadhaa. Yeroo cal jechuu qabaadhaa. Daqiiqaa 10 ta'uu danda'a. Daqiiqaa 5 ta'uu danda'a. Baay'ina isaa miti. Uumaa keessaniif ulfina kennaa. Geggeessaasaa, gochaasaa, gaarummaa, tolasaa, milkaa'ummaa keessan waan isinii ta'e waan isinii ta'uuf jiru hunduma isaa yaadadhaatii galateeffataa gammadaa isaa wajjiniin yeroo hundumaa akkasiin jiraattan isin afeera. Jireenya fuula keessanii kun immoo akkamittiin akka inni guddatu mul'ata mataa keessanii akkasiin keessatanii isin afeera. Asirraa burqachuudha isa ja'aa walii wajjiniin hojjennaa borii kaane.